akkaataatti wanta dhugaa jiru kana bira ga'uudhaaf ati itti adeemaa jirtu kana si gaafachuudhaaf isa baruudhaaf tun taane riizaaltii irra geesse dhugaan jiru wanti akkamitti akka mucaan kun wanta irra ga'e uummati jaallattooti isaas hordoftooti uummata Oromoo hanga baasan fixeen hanga jiru kokkuna bilbilli jedhame waan godhu hundumaa viidiyoo kaasee himeen isinii godha riizaaltii jiru nu beeksisiiti riizaaltii jiru barree nu uummataa fi Okay. Kuni kennaa godha. Kun haadha manaa isaati. Kun immoo mucaa beerzidii isaati. Kun suuraa nafsiisa baala. Kun haadha. Saganaan beekama. Sagan. Ingidus tureera. Gammachiisedha. Hangaftisi. Hangafa na argiteedhaas. Haadhaanis akka abbaanis tokko maal jira? Haadhaanis tokko hangaftisi. Hangafa na maatiin keessa namni akkamitti godhatu? maatiin keenya baay'eedha. Jaan sarsi yoo nama sin tura. Argiteedha. Isheen gara nama torba sadii biyya. Ammoo marujaan kaafatu ture kuna. Suuraan akka inni obbolaa amma kana qabus akka inni obboleessaa hangafa qabus gonkumaa hin beeku. Isaa fedheen gara sana deemu fedhe mana. Ani dursa garuu waan ati na waamte fane dursa sii fedhee dhufe. Sirriidha. Si gala? Kana jechaa fedhee dhufe. Sooraani ijoollee keenya keessaa nama shanaffaa akkasirra jira. Shanaffaarra jira. Sateellaa kan jiru addunyaa mucaa xillaa inni qarrashaadha. Iftuu irratti dhalatan. Sarratti maqaan isaa addunyaati. Okay. Maqaan koo Guddataa jedhama. Guddataa inni sun immoo Sooressaa Abdataa. Abdataa ammayyaa. Waan meeqa jira jechuun faayila noormaan isa gazaanaa. Bakka obbolaa ta'uu keessan kan mul'isu jechuudha. Bakka alaani kan mana sirreessi nama raatti. Eshi. Kanaadha waan ta'eef. Ani dhalaatee guddate immoo jaarsoo gabaadha bineetti kan inni tokko masa deetti barate achuma jaarsoo gabaadha bineetti. Askuliin immoo kan inni barate achuma jaarsoo gabaadha bineetti. Yaa'u. Darsi kan barate immoo magaalaa Naqamtee. Okay, Naqamtee ani immoo Naqamtee yeroo inni barate beeka. Si galeera Naqamtee ani andaa'uma baay'ee amma gaafa inni du'etti eessaa akka inni ta'e hin beeku. Baay'ee bakka akkuma dhufeema itti gaafa san fakkeenyaaf amma gaafa mucaan kun du'e jedhamu ati yoom dhageesse? Fakkeenyaaf ani amma gaafa kamisaa naannaa sa'aatii 5 ol akka itti dhageesse. Ani immoo gara sa'a 3tti dawwalameeti. Ganama moo galgala sana? Ganama sa'aatii 3. Ganama sa'a 3tti na bilbilameeti. Obbo Sooraa Guddataatti na dawwal jedhee poolisiidha ilaan jedhu. Yeroo inni deebisee dawwaluuf immoo nama sanaa fi narraan kaasu. Utuma sa'aatii kun keessa mootii mucaa nama beektaa kennu. Mootii Mardaasaa. Gaafichi mal dhageessa. Eeyyee mucaa diimaa tokko jira. Waamamee ture mallee. Natti dawwalini mootiin. Mootiin yoo natti dawwalu maanni Sooraa nama waraanidha maal akkam eewni waraanu kun. Ambolee kee eessa yeroo inni dawwalu fi iftuu yeroo inni dawwalu iftuun boocha latti deebisu. Boocha latti deebisu. Isheen obboleettii keessan iftuun. Isheen dhageesseetti. Isheen dhageesseetti. Aqaniiti Isaayyaas mucaa nama tokko jira. Mucaa maandisa tokko. Isatu makiinaa dhaqee fudhachi. Okay, amma gaa iftuu fi Sooraan wal duukaa jiraatu? Wal duukaa jiraatu. Mana tokkotti galu. Garuu iddoon itti du'e hoteeladha inni jedhamu immoo dhugaadha. I don't know. Isu ganaa jila malee miti. Akka adda baasu. Ivoolaa hoteelii jedhamee anamma. Nan dhagee. Nan dhagee. Anis nan dhagee akkake. Ilaali. Amma garuu iddichi akkanii cufameeru hoteelichi cufameera kan jedhu dhageenya amma immoo banameera kan jedhus dhageenya. Isa immoo dhaqanii ilaalan banama. Dura siin arguu fedhe nama. Nama na eegaa jiru jira amma wajjin deemna dinaa. Eshi. Tokko kanatti naa qulqulleessuu kee kanan barbaadu fira reeffa firaa sagalgala gashanii ilaaluu jedhan. Jechuun nun ammoo obboleessa keessa caalaa jaallanne yoo jenne soban ta'uu hin danda'u. Natti ilaaluuf. Sirriitti ilaalteetti. Qaama isaa bulluu asii hundi isaa galgalicha koo hakimiidha sana. Nama barate hakimiidha sana. Isa fayyaadha. Eshi. Jiru qaama isaa waan tokko dhiibiin jiru maal jiru. Asirraa xinnoo wanta dhidhiitee jira. Maa inni kun inni doktara gaafata. Ayi dhiiga fudhanne nutu. Okay. Sab jirgooneti. Adda isaa. Dhiiga fudhanne kun saambooda asirra oolnaan. Sanas dhiiga nuti fudhatee
mirmaraa fudhanne malee waan biraa hin jiru. Inni kun yoo mira beektaa jalqaba ilaalee lammaffaa Erga ilaaltee boodaan ni yuuka inni fudhatamu. eeyyee. Malee inni cuubeedhaan waraanameera, wasfeedhaan waraanameera, shibbuxiidhaan dhaameera. Jechuun amma nu atamma achirratti argite. Eeyyee. Nun immoo karaa irratti gorre. Nu dursitee achi geesseeti. Egalee uummanni immoo mornu beekuu danda'a. Morna keenya beekuu danda'a. Mucaa kana jechuun utuu lubbuun jiruusi waan nuti mucaa kanaaf keessattuu obboleessi Firaaolii fi an personaalii mucaa kanaaf waan goone Kun bara malee itti manni koo yeroo lubbuun jiru waa'ee keessa. ilaali qaamaan immoo waliin beenu. Waliin beeknu malee waa'ee kee fi biraazarii kee irratti man. Siisterii nu beekti. Deevis beekti. Haa ta'u gaa inni rakkoon qaba amma kanan godhe jedhanii dubbachuufis miti guddata. Waaqayyoo fa'aafu waan ta'e hundumtuu kanan godhe ittees hin dubbattu namaaf gootees waan gootu garuu ani mucaan kuni guddachuun barbaada aartii nan jaalladha maaloo meeshaa akkas jennaan viidiyoo yuutuubii irratti hamma har'aatti isaan hojjetanii argatan hamma har'aatti argatan guyyaa tokko birrii tokko kaffalanii sin beekan meeshaan kan koodhaa obboleessa koo wajjin kiraayii mana aan finfinneetti tun kaffaladhu buraayyuutti isaaniif jeetti birrii 5,500 hin kaffalu. Yeroo ta'e yeroo inni gadhiisee jammoo galee jedhan immoo bilbilanii manatti himan ansoraa tootaalii guyyaa 4 qaamaa hin agarreera. Garuu obboleessa koo wajjin hiriyaa waan ta'eef gaafa karaarraa qorii namni fiigni dhannee gaafannee isa kaan obboleessaa jira gaafa jedhamu kunoo Efreem lalisaa mucaan bal'aa jedhamus galmeessuuf jennaan noon jedheen Efreemiin aartii keessatti ol beena namni beeka lalisaan weellisaa aartii keessatti ol beena laloo isin galmeessaa amma salphina keessa galleera dargaggeessi kun du'eera namni qabeenya qabu nu keessaa hin jiru gagalmeessaati amma dandeessan maqaa wajjin yaadannoo ofii fuudhaati saanduqni haa bitamuu jennee achi booda deebinee feesbuukii galee gaafa ilaalu namni tokko iyyuu poostateera. Anis poostiin godhe namni akka namni qaqqabuuf poost godhe. Amma beektaa nama tokko iyyuu haa ta'u nama keessatti gaaffii uumamuu hin qabu beektaa. Amma namni beebii ati reeffa dhattee obboleessa kee galagashitee ilaaltee dhabdee miti galagashitee ilaaltee dhabdee. Sitaatii waan hin godhu achirratti viidiyoo kaasuun irra Qo'igaa haa ta'u bakka caalaa wabiin hin jiru garuu. Galagashitee dhabdee namoonni tokko garuu anamma mucaan tokko naa barreessitee biraadhaan naa barreessitee garuu waraanamee du'eera amnaan jettu. Egaa obboleessi kan inni ijaan arguu dadhabe ati viidiyoo laayivii keessaan arguu dandeessaa. Saanduqa keessaas korma bakkee isa waraaname arguu dandeessaa. Garuu obboleessa caalaa nama amannu hin qabnu. Isadha haadhoon isadha obboleessi isadha jennee nutti dhaga'ame. Namoonni warri kaan immoo angilii mataa isaanii waan isaan ka'antu jira. Mucaan kuni naanneen gaafadhe fiigee dhaqeen gaafadhe. Mucaan kun nama wajjin wal dhabdee qabaayi. Mucaan kun walitti bu'iinsa qabaayi jennaan namni garuu doorsisaa ture kan jedhu immoo namni wayii immoo natti doorsisaa ture namni jibbarraa qabu jiraa naan jedhan. Kan jedhu gaafachuun jalqaba. Naannee immoo odeeffannoo kan biraa immoo dhageessa. Odeeffannoodha miti ammaatti dhuftutti egaa atleast mucattiin intala warra kibbaa walaayittaadhaa jedhan intala inni wajjin ture sun galgala sana. Walaayittaadha naan jedhan ani immoo gaa tokko hadiyyaa jedha tokko walaayittaadha mucaa warra kibbaadha. Kafaadhaati immoo gaariidha. Ani immoo waan baay'ee taasifama. mucattiin walaayittaadha mucaa sanaa wajjin ture intala sanaa wajjin wal beeku intalli puulii taphachiifti hariiroo qabu. So ishee wajjinii wal arganiiru. Ishee wajjin hoteela keessa wajjin turanii waan tokko raawwatanii turanii mucaanii waan ta'eef fayyadamee ture kan jedhu immoo sadarkaa hiriyoota isaa warra jamoo amma wajjin jiraatan irraa immoo oduu akkasii immoo dhageenya. Mucaan immoo beekamtii xiqqoo waan qabuuf gaa oduun kun igaleera akkasitti immoo hariiroo akkasii qaba kan jedhu immoo nan dhageedha. Sadarkaa odeeffannoo wantoota akkasii wajjin wal qabatan waan dhageessee qabdas yoo ta'e. Egalee namni hin beekamu beektaa? Namni hin beekamu. Amma namni biyya isaatiif qabsaa'ee hin du'a rakkoo hin qabu. Namni wareegamees hin du'a. Qabsoo keessatti immoo aannan wareegama isinitti fuftanii bilisa baatuudha malee qabsoo keessatti aan dhufee milkaa'ee dhufee waan akkas jedhamu hin jiru miti. Yoo mucaan kun even mistake hima dhuunfaadhaan illee dogoggorra akkasii uumame illee dhaloonni irraa barachuuti qaba jedhee nama na beekan. Bakka dhaloonni anamma sobni sobaadhaa dhugaan dhugaadha. Isuma dhugumaa ammoo softi sirrii. Ijni ijadha jijjiiruu hin dandeenyu bakka. Egalee jijjiiruu hin dandeenyu.
Kanaaf mucaan kun yooma ofiisaatiin illee nun beektaan naasuudhaan naanee dhannee bakka reeffa mucaa kanaa at least lafatti guyyaa tokko beekna. Namni aartii keessa jiru immoo garaa laafa beektaan. Namni mucaa kana dura beeku immoo garaa laafa. Dhannee mucaa kana gaggeessuuf yaallee isinitu xiyyiitiidhaan rukutamee iyyuu noositeera nuun jedhan noositaan kun sadan keenya jiru. Inde mucaan kun dhaqanii poolitikaa guddaa keessa gashanii mucaa. Baay'ee nama kanaa isaa jechuudha. Poolitikaa cimaa keessa gashanii mucaan immoo poolitikaa keessatti hirmaata. Qabu keessaa waa tokko 0.5 waa'ee siyaasaa keessa qabu suuraa. Maaliif beeku yeroo daangos siyaasa keessa galu. Obboleessa caalaa Uummata Oromoo hin hojjette taatee naan uummata Oromoo hojjetu. Singorsaan. Uummati dhugaa akkasitti maal. Daangorsa baay'ee. Jira miti gaa. Iftuun maal natti kaleessa aanaa koo deemuun dawwaluu fi sa'aatii sadii yeroo dawwaluun galtuu naan dhufa naan jedhee. Yeroo sana gaafa duun sana. Sa'aatii afur keessa yeroo dawwaluu fi sirkii isaa cimee hojjetu. Kana booda yeroo sadattiin duun sana ganama isaa yeroo hospitaala gaafadhu immoo sa'aatii torba keessa reeffa akka fidanidha poolisiin achi. Halkan fidan jechuudha. Poolisiin yeroo fidan sana akka inni du'e eewwata akka riippoortii godhe. Isa qoratu. Viidiyoon ka'eeraa achi iddoo sana. Manni sun kaameraa qaba akkamitti akka du'e eewwata kan ajjeesse maal arganiif nuti akkamitti beeksisa kana fa'aa gaafachaa ture kan nuti achi. Isaan booda ganaadhaan riizaaltii guyyaa 15 booda sitti naanaan jedhan isaan. Amma kana gidduutti ana afuu hin dandeenye bitte. Ta'ee kan wajjin illee mana daawwatu warra kan nuti inni nyaatanii ijoollee warra kan ofuu Ofuu hin dandeenye.